Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii har'allee immoo akkuma baratame barumsa afaan Oromoo isiniif qabannee dhiyaannee jira jechuudha. Akkuma viidiyoo darbe irratti isiniif himetti afaan Oromoo jalqabarraa kaasnee hamma sadarkaa olaanaatitti barachuudhaaf karoora qabannee turre jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tokkoffaarra jiru laaltan jedhee abdiin qaba. Dubbisarraa kaanitoo hamma keeyyatoota garaagaraa dubbisu qubeerraa kaanii hamma dubbisa gurguddaa dubbisuutitti deemna jechuudha. Kanaaf yeroo darbee maal irratti dhaabne qubeewwan afaan Oromoo meeqa kan jedhu irratti dhaabne jechuudha. Qubeewwan afaan Oromoo meeqa kan jedhu irratti dhaabne akkasumas ammoo qubeewwan afaan Oromoo gurguddaa xixiqqaa jennee akka bakka lamatti qooduu dandeenyu ilaallee jirra jechuudha. Yeroo tokko tokko karaa adda addaatiin qooduu dandeenya qubeewwan afaan Oromoo dubbifamaa dubbachiistuu qubee dachaa jennee kan qoodnu jira. Garuu amma isin kan naaf qabattan maalidha? Qubeewwan afaan Oromoo qubee gurguddaa, qubee xixiqqaa jettaniitoo naaf qabattan jechuudha. Adda baafattan. Qubee xixiqqaan qubee akkamiitii? Qubee gurguddaan qubee akkamiitii? Kan jedhu adda baafattanii jechuudha. Isa ni baranna har'a rakkoon qabu qubee gurguddaas xixiqqaas ni barannaa jechuudha. Okay. Qubee gurguddaa qubee xixiqqaarraa yookaan qubee tokkoffaarra jiru maal jedhama isinitti fakkaati? A. Hamma ta'e ijoolleen beektan illee jiraachuu mala garuu warrootan beekniif irra caalaa kuni A. Achi booda immoo Ba. Ca. Da. Okay, maal isinitti fakkaate dura akkaataan itti dubbisuun isinitti himaa maybe yoo beekuu baattan amma aan kamiidha baan kamiidha kaman akkan waamaa jiru isin rakkisuu danda'a. Kanaaf gara harka bitaatii gara harka mirgaataan deema jechuudha. Yoon dubbisu harka bitaatii gara harka mirgaa deematan isiniif dubbisa jechuudha. Tokkoffaarratti diimadhaan kan barreeffame inni qubeewwan gurguddaa afaan Oromoo jedha. Kun mata dureedhuma jechuudha. Isaa miti kan dubbisnu gurgurraachaan kan barreeffame adii irratti gurgurraachaan kan barreeffame kanaadha jechuudha. Harka bitaatii gara harka mirgaa keessanii ta'e dubbisaa deema jechuudha. Amma harka bitaatii gara harka mirgaa. Kanaaf tokkoffaarra kan jirtu maalidha? A guddaa jechuudha. Yaansee Ba. Ca. Da. E. Fa. Ga. Ha. I. Ja. Ka. La. Ma. Na. O. Pa. Ka. Ra. Sa. Ta. U. Va. Wa. Ta. Ya. Za. Jennee jechuudha. Amma qubeewwan hundaayyuu isinii dubbisee jira jechuudha. Qubeewwan 26 hundaayyuu isinii dubbisee jira jechuudha. Amma isin ilaala barreessaa shaakaltan jechuudha. Yoo barreessuu baattanii baay'ee isinitti ulfaata. Akkanumatti jaallaattanii toon dhiisinaa. Daftara qopheeffadhaa, qalama qopheeffadhaa, taanii achi barreessaa shaakalaa jechuudha. A, Ba jettanii akkanatti jechuudha. Amma nuti yoo barannoo duraan bifa sagaleetiin ijoolleen isoo baratan akkamitti baratanii amma kana qabachuudha haala salphaatti jechuudha. Abaacaadhaa jechaat akkasitti qabatan ijoolleen yoo baratan jechuudha.
isin yoo barbaadan bifa sagaleetiin qabachuu dandeessan. Abaa caadaa jettanii qabachuu dandeessan jechuudha. Yaa akkuma baratame imoodhaan warroonni barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii keessan jechuudha. Haara wal shaakalsiisuutiin laayivii barachuu barbaadan jechuudha. Gaaffiiwwan qabdan gaafachaa yoo dogongortan isin sirreessaa isin barsiisnaa. Kafaltii giddu galeessa ta'een barachuu dandeessan imoodhaan nu dubbisuu dandeessan warroonni kallattiidhaan baratan jechuudha. Okay, amma kanaafuu qubeewwan 26 qubee afaan Oromoo amma maalidha jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa irratti kan baratamuu danda'u tokko barannee jechuudha. Wanta baay'ee barbaachisaa ta'u qubeewwan afaan Oromoo 26. Qubeewwan afaan Oromoo 26 kan isin kana irra deebitanii shaakaluu qabdu. Amma kan barachaa jirru maqaa isaaniiti. Waa'ee sagaleetii miti ilaala. Tokkoffaa irra kan jirtu A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Okay, ani adda isinii baaseen jira tokkoon isaa kana qubee gurguddaa waan ta'aniifu akkanatti addaan baafachuu dandeessanii jechuudha. Qubeewwan gurguddaa afaan Oromootiin. Okay, kan itti aanu immoo maalidha? Qubeewwan xixiqqaa afaan Oromoo kan jedhamanidha jechuudha. Qubeewwan xixiqqaa afaan Oromoo kan jedhamanidha jechuudha. Okay. Isheen illee sagaleen isaanii maqaan isaanii tokkuma laala. Amma wanti hubachuu qabdan asirratti sagaleen isaanii maqaan isaanii tokkuma. Garuu amma gara fuulduraa yeroo barreessitan seera mataa isaa qabu. Xixiqqaa yoon fayyadamtanii barreessitan, gurguddaa yoon fayyadamtanii barreessitan, akkasumas ammoo akkaataa filannoo keessaniitiin barreessuu dandeessan jechuudha. Amma tokkoffaarraa yoon isinii ka'u A, Ba, Ba, Ca, Ca, Da, Da, E, Fa, Fa, Ga, Ga, Ha, Ha, I, Ja, Ja, Ka, Ka, La, La, Ma, Ma, Na, Na, O, Pa, Pa, Qa, Qa, Ra, Ra, Sa, Sa, Ta, Ta, U, Va, Va, Wa, Wa, Ta, Ta, Ya, Ya, Za, Za. Kuni qubeewwan maaliiti jechuudha? Qubeewwan xixiqqaa afaan Oromooti jechuudha. Amma isiniif ifa yoo ta'uu baate isinii maal gochuu dandeessanii viidiyoo irra deddeebitanii ilaaluu dandeessan. Amma immoo viidiyoo itti aanu irratti qubee xixiqqaa fi gurguddaa wal bira fideetan akka isiniif galuuf. Amma ifa yoo isinii ta'uu baate ani footoodhaan illee hamma ta'e akka ifa isiniif ta'u godhee isiniif qopheessuu yaalee. Kanaaf amma isin viidiyoo itti aanu irrattis qubee xixiqqaa fi gurguddaa wal biratti akkasittan isiniif qabadhee dhiyaadha. Kun yoo ifa isinii ta'uu baate immoo irra deddeebi'aa ilaala jechuudha. Maaliifii kana kun yoo kan isinii ulfaatu ta'e gara viidiyoo kaanii deemuun isin rakkisa jechuudha. Okay, kanuma baay'ee galatoomaa waan na waliin turtaniif hamma sa'a kanaa yoo haarawaa taatan subscribe godhaa. Viidiyoos like gochuun irraanfatinaa jechuudha. Warroonni keessan barachuu barbaadan na dubbisuu dandeessanii. Kanuma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'aa isinan jaalladha. Nagaatti.